ummata kiyya kunoo hiriira nagaa warra Filistiinfaaf dhaabachaa jirran namni cufaa dhufanii alaabaa ofii qabatanii akka deeggara warra namni lafti isaanii gabrummaa keessa jiraatan namni mirga ofii isaaniif yeroo dubbatan namni isaan ajjeesuudha argatanii namni mirga ofii dhabanii madaa keenya akka Oromooti nu garsiisa. Martin Luther King Kenya justice. This is the Oromoo flag. Oromoo. Oromo. Good. Namni nu haa gaafatan. Nulle akkuma warra Filistiinii dachii isaaniif akka tattaafataa jira nulle tattaafachaa jirra Oromoon. Filistiinii qofaa miti warra Aborigine warra jechuun warra nama durii Austraaliyaatii fi warra biyya Canada keessatti warra Inuit kan jedhamu isaanillee mirga isaanii falmachuudhaaf yeroo dubbatan yeroo dhaabatan mootumni isaa amma sila haga ammaatitti ajjeefamaa jiranii ummata keenya siyaasa dura osoo hin ta'in duraan dursee namummaa keenya dagatuu hin qabnu. Namni kan nyaata qabaatu, kan mana qabaatu, kan qarshii qabaatu, kan fayyaaf nageenyi qabaatu nama biraatiif yoo kadhaabachuu dadhabdan mee bu'aan isin harkaa qabdan maal innidha? Kanaan isin gaafadha yaa ummata kiyya. Namummaa keessan alaabaan kun namummaa keenya eenyummaa keenya agarsiisuudhaaf malee wanni biraatii miti. Kanaaf wanni aan jechuu qabu dhaamsa kiyya kan hin qabu. You need to remember your humanity first. We need to remember who we are as human beings before we recognize ourselves as anything, whether it's part of faith, whether it's part of politics. First and foremost, every single person has the right to live. To be honest, I don't know what's controversial about that. It sounds controversial. Don't mix Oromo politics with other people's politics. How on earth are Oromos going to survive without the support of everybody else, including ourselves? We need people who share our claims and our causes. I find it interesting. I'm speaking half Oromo, half English, but namni gariin Human Rights Watch waraqaa isaanii qabatanii kuno Human Rights Watch Oromoon akka du'aa jiru, Oromoon akka biyya keessa lafa fixaa jiru garsiisaa jira. Genocide jira Oromoo biratti ka jedhan. Human Rights Watch ka'anii warra Filistiinii yeroo dubbatan warra Filistiin waanuma South Africa keessa deemaa jiru Filistiinuma keessa illee ta'aa jira yeroo dubbatan akkamitti fudhachuu dadhabne. Dubbiin, of course, I know there's layers that are too complicated for people. Namni gariin lakki amantii keessa seensisuu hin qabnu jedhani ammoo dubbiin duraan dursee amantiillee osoo hin ta'in dachii warra isaanii mirga isaaniif falmataa tattaafataa jiran. Yaa ummata kiyya madaa keenya qofaa miti bar madaan addunyaa guutuuti. Asitti har'a namni baay'een gaafataa jirani Oromoon eenyu alaabaa ka eenyu qabataa jirtan jedhannu gaafachaa jirani. Alaabaan kun ka Oromooti. Oromoon immoo eenyummaa isaanii dachii isaanii hanga argatutti ammallee ittuma fufnaa warri Oromiyaa keessa jirullee akka hin daganne. We will never forget you. And while we're sitting here in our privilege, that's what we are hearing. Privilege. We are privileged in Australia. We are privileged in the Western world. And if we're not standing up for justice everywhere, then what right do we have just to ask for justice for Oromo people? Justice for Oromo people as much as there's justice for anyone else. Oromos have never, ever systematically killed anybody. Oromos have never, ever killed children. Oromos have never killed women specifically and kick people out of their countries. We've never done that, we never will, and our flag stands for justice and human rights, and that's what we're seeking here today. My love to everyone. We have difference of opinions on all sorts of things, and I'm happy for people to be entitled to their own. However, what I will not stand for is injustice. I don't need to convince you. I don't need to convince anybody. What I need to know is what I'm doing with my privilege. So let me ask you with yours. What are you doing with the privilege that you have? You stand for Oromia. I'm proud of you. That doesn't necessarily make it mutually exclusive. Standing for Oromos does not mean not standing for others. I love you. I love my people. I love justice wherever it is. And I will speak for justice, even if it happens to be against myself. It's been so long since I'm on Facebook. I don't even know how to turn off the live.